Kan jirtu Oromoon hundi nagaan koo bakka isin jirtanitti sinaaf qabachaa Akkamittiin akka bilbila keenya appilikeeshinii tokko sun fayyadamiin aritisaa akkamittiin akka dabaluu dandeenyu wajjin ilaalla. Innis mallattoo urjii riqicha 99 fayyadamuudhaan koodii dhokataa yookaan secret code isa jennuun akkamitti akka ariitii bilbila keenya dabaluu ilaalla. Bilbila Samsung irratti yeroo tokko qofa yaaluun arganna. Bilbiloota kaanii immoo deddeebinee yaaluudhaan arganna. Namoonni chaanaalii kootii faaraa taatan akka viidiyoo kanaaf kan fakkaatan simbira gahanii fi subscribe gochuu yoo isinitti tole immoo like gochuu hin dagatina. Irra caalaa immoo namoonni ariitii bilbila keessanii gadi bu'aatee baay'ee isin fayyada waan ta'an jedhee yaade qabadhee isinii dhiyaadhee hamma dhumaatti nu hordofa. Dodoroddootti bilbila bilbiluu dhaquudhaan mallattoo urjii riqicha 99 riqicha tuquudhaan sanaan booda kan argannu akkuma kitaaba wantoota hedduudha. Isaan keessaas kan filannu debug level disabled isa jedhu kan irratti cuqaasuudhaan debug level choose debug level nedhu asumatti akka argitanii low ni jira high ni jira. Nun immoo kan rakaachuu qabnu medium irra jechuudha. Medium isa irratti cuqaasna yeroo wanta kana goonu bilbilli keenyi cufee of bana yookaan restart isa jennu jechuudha. Erga restart of godhee bilbilli keenyi hunda dura settingii dhaquudhaan about phone ishee jettu irratti cuqaasna. Isaan booda wantoota hedduun fidaa. Nunis iddoo kanatti kan nu barbaachisu build number isa jedhu kana yoo xiqqaate si'a 7 ol irra deddeebinee tuquudhaan hammanni developer mode has been enabled ammanni jedhutti irra deddeebinee tuqna. Hamma nu afallee kun lakkaa jira. Developer mode has been enabled jedhee jira. Duduubatti deebi'uudhaan osoo settingii keessaa hin ba'iin developer option ishee jettu kana irratti cuqaasna. Developer option jalaas wantoota hedduu arganna. Isaan keessaas wantoota 3 irratti xiyyeeffanna. Isaanis window animation scale, transition animation scale, animator duration scale jettu sadanna. Sadan isaaniiyyuu times 1 irra jiru. Kanaaf fuunee 0.5 times ishee jettu kanarra keenya transition scale keenya animation scale keenyas 0.5 ishee jettu kanarra keenya animation duration scale isaas 0.5 ishee jetturra keenya jechuudha. Saniin booda hoomii keenyatti deebi'uudhaan akka bilbilli keenyi cufee of banu yookaan restart isa jennu ajajnaa. Kanaan booda bilbilli keenyi ariitiinsaa ni dabala jechuudha. Akkuma jalqaba isinitti himee bilbila Samsung irratti yeroo tokko qofa yaaluudhaan arganna. Bilbiloota biraa kan irratti immoo irra deddeebi'uudhaan arganna jechuudha. Waan na daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo itti aanutti wal agarraa. Nagaan naaf tura.